Shamarraan gola Arabaa jirtan hunda keessan kan biyya Arabaas haa ta'u biyya kamiyyuu yoo jiraattan jechuudha. Warri akka obboleettii kanaa gootan maallaqa keessan, obboleettii keessan, abbaa keessan, fira keessan, eessummaan adaadaa keessan, haadha keessanitti laattattanii waggaa dheeraa mana ormaa keessatti hojjettanii boodammoo galeen jiruuf jireenya koo kanaan fooyyeffadhee ittiin jiraadha jettanii barumsa keessan, gaa'ila keessan cuuftanii gara biyya Arabaa deemtan umni isaa jechuudha. Akka obboleettii kanaa akka hin taaneef namni kamillee irraa barachuu qaba jechuudha. Nagaan daganne, nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Warri haaraa taatan dursa subscribe godhaa, like godhaa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa seenaa obboleettii keenya kana maaltu akka ishii mudate obsaan na dhaggeeffadhaa. Viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Barumsa isin irraa argattan maal irraa akka deebi'uu qabdan, dogoggorri keenya maal akka ta'e, keessuma keessaa shamarran biyya Arabaa dogoggora nuti goonu maal akka ta'e keessatti of ilaaltanii barachuu dandeessu jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Obboleettii tokko biyyatti heerumtee jirti jechuudha. Biyyatti heerumtee hojjettuu mootummaati. Biyyatti heerumtee gaa'ila dhaabbattee otuma gaa'ila ishee sana faana jirtuuti ilmoon garaatti hafe jechuudha. Ilmoon garaatti hafe deessee ji'a sadiitti abbaa manaa ishee irraa adda baate. Abbaa manaa ishee irraa adda baate isan booda jireenya ishiin itti jiraattu dhabuurraa kan ka'e gara biyya Arabaa imalte jechuudha. Sababii isheen biyya Arabaa imaltee fi obboleettiin kun hojjettuu mootummaati. Sababa dahumsaaf jecha hojii mootummaarraa baatee gara maatii isheetti deebite jechuudha. Abbaan manaa ishee jibbe. Aguma isheen deesseen ji'a sadan isheen deessetti abbaan manaa ishee jibbe. Achumaan abbaan manaa ishee jibbinaan gara haadha isheetti galte jechuudha. Haadha ishee bira teessii yeroo hojjettuu mootummaa turte haadha isheetiin ni gargaarti turte. Namni gaafa ati gargaartu malee sin jaalatu. Kanaaf waan gootu gaafa dhabdu abbaan mucaadhaanis isheedhaanis waan jibbeef mucaa ishee sana hanga jabaattu hanga ji'a shanii mucaa ishee sana haadhatti ji'a shanii booda haadhatti kennite gara biyya Arabaa deemte. Biyya Arabaa maaliin deemte hojjettan? Biyya Arabaa sababa isheen deemte hiriyaa ishee yookiin immoo goddanyaa isheen wajjiniin barachaa dura turteetu biyya Arabaa jira. Kootti obboleettii koo hojjetadhu. Hojiin mootummaa kun achis hin butu. Hojjettee jijjiiramuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu ati kottuuti biyya Arabaa hojjedhu. Ani immoo maallaqa siifan ergaa jettee hiriyyaan ishee jajjabeessite. Hiriyyaa jechuun dhugaadha. Hiriyyaan gaachana namaa taati. Hiriyyaan nama jabeessiti. Hiriyyaa qulqulluun akkasitti kottu jabaadhu namaan jette nama jabeessiti. Qulqulluu waan taateef, nama gaarii waan taateef akka obboleettii ishee miidhamtuu hin barbaaddu. Kanaaf maallaqa ergitee fi akka isheen biyya Arabaa deemtu taasifte. Obboleettiin kun tolee jechuun gara biyya Arabaa deemte waggaa 11 guutuu hojjette jechuudha. Waggaa 11 guutuu biyya Arabaa hojjette. Mucaan ishee illee guddate dargaggeessa ta'e jechuudha. Waggaa 11 kana maal gootire? Maallaqa ishee waggaa 11 guutuu isaa haadhumatti ergiti. Obbolaa dhiiraas qabdi, dubaras qabdi. Haadhatti ergiti. Egaa akkuma beektanii namni tokko akkaawuntii namaarra gaafa gashu yookiin immoo maallaqa harkatti gaafa namatti kennu jechuudha. Namni gaafa rakkate abadeen biran darbu maallaqa sana fuudhee ittiin du'a oola, ittiin beela oola, ittiin uffataa, ittiin waan hunda godha jechuudha. Maaliif intalli kiyya akkanatti fiddi, intalli kiyya kanadha akkaataa atitti fidduu hin argan waan ta'eef isheenuu kan kooti maallaqni ishiis kan kooti jedhu jechuudha. Kanaafu maallaqa ishee isaanumatti laachaa turte jechuudha. Isaanumatti laattii lakkoofsa isaatu hin beektu mucayyoon. Waggaa 11 jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa Waaqayyooti biyya ormaa keessa. Otuma kanaan jirtuuti waggaa 11 booda kaatee gara biyya isheetti imalte. Otuma achi jirtus warqii takka bibbitaa turteetti. Warqii sana qabattee shaanxaa ishee qabattee akkuma nama tokko bakka kana booda naga'e jireenyi biyya ormaa naga'e biyya kootti galee jiraadha jette hojii ishee biyyatti fooyyeffachuudhaaf gara biyya ishee galte. Namni gaafatti fayyaa qabduu fi gaafatti maallaqa qabdu si jaallata.
yeroo kamiyyuu taanaan. Egaa obboleettiin kun gaafa isheen biyya galtu miindaan ishee dhaabate gaafa galturraa kaaste miindaan isheen dhaabate baay'een keenya hin beekna gaafa biyya arabaa mana arabaarra baanirraa kaanii miindaan keenya akka dhaabbate beeka namni kamiyyuu jechuudha. Inna warreen faayidaa nurraa argatan argachuu hin danda'anii jechuudha isaanis. Anis miindaa argachuu hin danda'u warri ani dura gargaarullee argachuu hin danda'anii jechuudha. Amma obboleettiin kun gaafa isheen galtu hinni deebi galte maatii ishee nagaan dubbiftee gara guyyaa 5 erga bultee guyyaa 5 akkas booda ni deebitamoo akkamii jedhanii maatiin ishee gaafatan lakki ani kana booda gara biyya arabaa hin imalu hin yaaduyyuu naga'ee dadhabee. Kana booda maalan godha mana nyaataa banadhee mana nyaataa hojjetadhee asumatti jireenya koo fooyyessee jiraachuun barbaada ilmoo koo biraa jette. Akkasii yeroo kana maatiin ishee nyaaratti guuru yookiin immoo jibbuu jammaran. Ji'a muraasa otoo hin ga'iin maatiin ishee baay'ee ishee jibbaa dhufan. Baay'ee jibbaa dhufan. Yeroo ishee maallaqa isinitti kennadhe naaf kennaa walitti naa qabaa deemeenii hojii koo jalqabaroo jettu ittumaayyuu jibbaa dhufan. Nuffanii jibbani maaliifi isa kaleessa argataniin argatan waan ta'eef jechuudha. Inna isan booda maal go'ure maallaqaa ati nuti ergachaa turte nuti ilmoo keetti sii guddisaa turre ilmoo ji'a 5 nutti laatte biyyaa deemte mucaa kee itti siif guddisne akkasumas immoo nutis itti jiraanne maallaqni nu harka homtii takkaallee hin jiru jedhanii deebii ittiin deebisanii jechuudha. Maallaqni hin jiru umee jira. Obboleettiin kun maal gootire isumaan aarte ishee loluurraan kan ka'e aariirraan kan ka'e walloluu itti dhufanii jechuudha. Yeroo wallolan sana warqii ishee haadha isheetti amaanaadha haadha waan ta'eef warqii ishee illee haadha harkaa yeroo fu'achuuf jettu haati warqii ishee sanallee owwachuu barbaadde jechuudha. Gaafa owwachuu barbaaddu obboloonni dhiiraa isan booda ishee reebanii manaa baasu. Manaa ishee reebanii manaa ishee baasu jalqaban. Isan booda isheenis humnaa yeroo isheen ofirratti yeroo isaan ishee reebanii humnaan daddarbattu dhiiradhaa yeroo darbatan mataa saanqaatti dhahanii mataan ishee lamatti tarsa'ee jechuudha obboleettiin kun. Mataan ishee lamatti erga tarsa'ee ni gaggabdee achi fuudhanii akka nama ofiisaa joonja'ee kufee yookiin immoo ofiisaa balaa kanarra ofirra buusetti geessanii mana yaalaatti. Yaalchisuu jalqaban. Gaafa yaalchisuu jalqaban isheen dubbachuu hin dandeessu, hooma tokko jechuu hin dandeessu du'arra geessetti waan ta'eef. Sababa kanaafi hospitaalli shakkii waan qabaateef jechuudha maal taatee yeroo jedhanii gaaffii gaggaafatanii ni kuftee ofii kuftee waan akkasii himanii isaan garuu hospitaala keessatti poolisitti himuudhaan mucayyoo kana qorachiisan. Gaafa mucayyoo kana qorachiisanii akka harka namaa ta'e akka harka namaan miidhamte poolisiin qorate irra ga'e jechuudha. Sababa kanaan maal godhu manni sun akka fattashamu yookiin immoo maramu taasisame jechuudha. Mana sana yeroo isaan fattashanii dhugumatti iddoo isheen itti kufte waa eenyu akka kuffise maaliidha akka isheetti miidhamte hundasaa irra ga'anii jechuudha. Erga irra ga'anii mucaan ishee suni akka haadha isaa taateyyuu hin beeku jechuudha. Mucaan ishee yeroo isheen beceruu taate dhiiste waan deemteef akka haadha isaa taateyyuu hin beeku. Mucaan ishee kami'a jennaan kana jedhanii yeroo itti himan mucaa ishee sana fuudhanii gaafatanii gaafa mucaa sana qobaatti baasanii gaafatanii ijoollummaa qaba mucaanii nama waggaa 11 fi wayiiti ga'a. Ji'a 5tti dhiiste deemte waan ta'eef waggaa 12 illee nama hin guunnedha jechuudha. Mucaan kuni lakki ishee reebaniitu akkas godhanii gaafa jedhanii mucaa sana abbaa isaas barbaadanii abbaa mucaa fidanii abbaa mucaa suni dhiigaa mucaa sanaa fi abbaa mucaa sana qoratanii dhiigni isaanii tokko taanaan abbaa mucaa isa ta'uu isaa mirkaneessina mucaa sana fuudhanii abbaatti kennanii isan booda obboleettiin kun lubbuun ishee ni dabartee jechuudha ni duute. Gaafa isheen duutu obbolaawwan sanaa fi haadha mucayyoo intala sana mana hidhaatti galanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Kuni miidhaa maatii waliin hundumaati jechuudha. Garuu namoota meeqatu guyyaa har'aa jechuudha anarraa ana mataa koorraa kaasee maallaqa isaa maatiitti ergata. Dhugaa dubbachuuf siniin jedhanii akkaawuntii wanti jedhamu beeku homaa takkallee jechuudhaan maatiitti ergata. Namni dur yeroon taa'ee ilaalu maatii dhufii akkamiin maallaqa isaa intala isaa owwataa. Obboleettis yoo ta'u obboleessas haa ta'u abbaas haa ta'u haadhas haa ta'u jedhee itti yaada jechuudha. Garuu dhugaa rabbii wanti kun
waan baay'ee walitti nama buusu jechuudha. Han akka maallaqa ofii walitti nama buusuun jiru firaan nama dhabsiisa, obboleessaan nama dhabsiisa, haadhaan nama dhabsiisa, lubbuu ofiitillee nama dhabsiisa jechuudha. Nuti immoo kanarraa maal barachuu qabna yoo jettanii namoonni hanga maallaqa keessanii hin beekne namoonni maal akkanaa kaa'i maal immoo itti fayyadamii jettanii otoo addan baasiin callistaniituma kuni fira kooti yookiin kun obboleessa kooti yookiin kun haadha kooti jettanii callistanii maallaqa keessan ergitanii borummoo bakka ani birrii hamma kanaan qaba jettee gaafa galtee wanti akka kana gaafa nama mudatu waaqayyo namarraa haa qabu, waaqayyo namarraa haa jallisu waan akka kana garuu jechuudha. Waan akka kanaatti kan lubbuun hin baane nama tokko lama miti. Kan lubbuun hin baane nama baay'eetu galee haga maraachuurra ga'ee jira. Dhugaa waaqayyo inni kan maraate jira. Inni kaan immoo kallattumaan gara biyya Arabaatti lammataallee deebi'ee biyya isaarraa kan ba'e baay'eetu jira jechuudha. Nuti immoo maal irraa barachuu qabna? Of eeggannoo gochuu qabna. Of eeggannoo. Birrii jechuun sheexana baqa. Sheexana eenyu wajjin kan wal nama dhabsiistu jechuudha. Jireenyi nama meeqa kan diigdu birriidha jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun otoo nutti hin dhufiin namoota darbanirraa, namoota miidhamanirraa nuti immoo barannee irraa of eeggachuu qabna. Namoonni reefu gara biyya Arabaa deemtan akkasumas ganaa deemuuf karoortan akkasumas mana Arabaa keessa kan jirtan irraa of eeggattanii akka maallaqa keessan gara tokkotti gootan. Maaliif maatii keessa walii wal abuusin fedhiina waaqayyo addanuun baasin maatii keenyarraa akkasumas immoo dafqinee kaanee dadhabnee kaanee firii dadhabbii keenya arguu dhabuuttis nama gaddisiisa waan ta'eef waan akkasiirraa akka of eeggannu siniin jedha. Barumsa guddaa sinii ta'a je'eetii yaadaa jira jechuudha. Namni viidiyoo koo jaallattan laayik godhaa, obboleewwan keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Turtii biraan walitti deebinutti nagaan tura.